Hamaa saadisi karii sana midubbachu mako masaatti namni bu'uun fedhun ture akkuma carraatti nama biraa wayini kaayedha. Yeroo malee jala hatadheera garuu nu lammanuun gaayoo ani gatii isii bira dhatte immoo sin barbaadu yoo jette filannoon namni baay'ee naqee uumale naaf hubachuun jiru jechuudha. Ajandaa ta'e hin jiraan addunyaarra. kan deen achinna kuma dhibba shan itti kaffalee isaayyuu tola seete ati. Anjaarsa namaa wanta natti tokko hin jiru. Mucaan jaalallee koo ijoollummaati. Barumsaa kan wal jaallannaa jechuudha. Sanaan booda dammoo anatu maatii kootu nama biraatiin ni kana hidhee osoo nusa jaalladhu. Dhageessanii achiin waliin haasofna turre obbolummaa namni sana yaaniin anillee nama sana daangaa malee jaalladha namni sunillee daangaa malee na jaallata. Hamaa saadisi karii sana midubbachu mako masaatti namni bu'uun fedhun ture akkuma carraatti nama biraa wayini kaayedhatee fuudhe. Innaa sababanni nama biraa fuudhe jedhee anonne kii keessaa baasuu waan hin dandeenye inni onne isaa keessaa na baasuu waan hin dandeenyeef jalaan hatadhe jechuudha achumaan. Innaa isiinillee waan godhu jiraachuudha murteessite. Na biran jiru malee jala hatadheera garuu nu lammanuun gaayoo ani gatii isii bira dhatte immoo sin barbaadu yoo jette filannoon kan isiitti deemuu dandeessa. Filannoon kan isiitti yaani nuti dhiisuu jennuun inni eessa jira? Inni eessa jira? Amma gara Itoophiyaa galaara garuu Suudii jira. Suudii kaaftee Itoophiyaa galchitee gara Dubaay fidataa jirta jecha. Gara biyyan jiru geessa taaraaniin kan deen achinna kuma dhibba shan itti kaffalee isaayyuu tola seete ati. Wallaahi. Laa ilaaha wallaahi ati Itoophiyaa kuma dhibba shan tokko lama itti kaffalee. Addunyaa kanarraa bar'aati inni naanaasaa eenyu abbaa mana kanaati abdii addunyaa kanarraa hayyarii dhabi fooqii dhabi mana dhabi. Nama dhugaan onneen kee jaallatu nama dhugaan onneen isaa si jaallatu wajjiniin bishaan gurraacha dhugdee yoo jiraatte gammachuu qabda maaliif jennaan fuula kee ilaalee yaada kee beeka fuula isaa ilaaltee waan isaa beekta waan inni jaalanne waan inni jibbine fuula isaa ilaaltee irraa beekta utuu inni sitti himatiin maal feeta addunyaa kanarraa numa bordhiisnee deemna mana keenya jaalala qabaatteen naan immoo wal dandeessee jiraachuu dandeessa kittaan tokko rabbii kakaadha takkaa iyyeessa akkamii agabuu buleen beeku inni karaarra taa'ee kadhatullee nyaatee dhuma bulaara. Ifne demne nondinu yumallu godha. Wallahi yo akkam becate bar hoggaa jaatama deenna bar. Yo akkam guddati. Inteen nu barsan jaal. Haga sirraa haa godha jette kunogo. Wallahi saaduun haga sirraa haa godha jette. Namaan jaaladhu argadhee jirette. Fuula isaa yoo arguun gammada jedhaa jirti. Abo wallahi gammadii jiraadhu bakka hatte. Seenaa dhaladde wallahi. Sisiidhaan siidhaan. Fuula saadii ollaanii irratti yoon ilaale jechuun hin haasa'iniin. Inde warri shamarranii dhaamsa obbolummaati. Jiruun addunyaa gabaabaadha. Hadhatee bortee gaafa dhiifni deemnu hin beenu. Dhiirri keenya irra baay'een jaraa bahaaratu nyaatee waraana dhaqanii du'anii dhumanii nama tokkoon dhuunfadhee jiraadhaa gaafa jettu minnu sheemaayizishin minde aan obboleettiin keessa jiraadhu yeroo san. Innaati qophaa kee tokko wajjin jiraatte anoshee. Isa yommuu uumamumatti tilmaamaan dubartiitu dhiira caala. Hatamuu qaba. Allahu akbar. Ina fadi sadi walinga amala dhageeffadhu saadu. Saadu amma yoo fuula isaa argitu kana yoo fuula jaalallee kan keetii argitu san mee maaltu sitti dhagama akkamtu sitti dhagama. Ituun nyaatiin quufu sangarramuu warabbal kaaba fuula saayyuu arguu dhiisii ollaanii irratti orongaalete yoo inni jiru arge. Yoon sila aaraa jiraadhe yoon sila bu'aa jiraadhe yoon sila abbuuman fedhetti maatii kiyyaa ta'u madaamiyaa ta'u hojjetu waan fedhetti dallanaa jiraadhe isan sila bu'aa rummaan kee xaragadheen kolfa yoon arge jira miti addunyaan kun yaani waan lafa jirullee irratti hin fakkaatu ol keessa maayirra wayi yeroo namni taa'ee fa'i lafti nama ammare minaamni akka nama godhuun beektaa miti lafti sitti irratti hin bullanne wayi. Naa isaaf jaalladhu waan alkaatee hawaarra jirtu wayi waa si jala jiru wayi waan cabuu kaatu waan kofuu kaatu isti fakkaatu yoo nama sana argite immoo waa ittimtee haasoftee kolfisiiftee kolfasaa argu ana malaa yeroo waa jedhee haasoftee kolfasaa arge zimmedhee taa'ee sana ishee qadhu yoo laale bakka jiramti yoone salaam nagarii wayitu natti dhagahama bakka waa jiru wayi akka waan fooqii guddaa isaa ijaaree qabu akka waan bakka waa wayi abdii wayi jiramti namni abdii wayi qabu yoon akkasitti akkanan godha khalaas rakkoo hin qabu jedhu wayi. Akka waan addunyaan tun guutuu nu harka kan kee keessa jirtu isitti fakkaata.
wallahi waan fedhe yoo rakkadhaa jiraadhe rakkinni fedhe natti jiru natti hin bullatu. لا إيه بالله جاني مؤمنين فلا والله يا دبا كانوا كم جالا لبيت ada jalan nama dugaan jaallatee beekum jecha wallahi nama dugaan nama jaallatee beeku yoo jaallatee sobaantan jaallatee dhugaa si qabee beeka taanaan namni dhugaan nama jaallate wallahi waan kana ni beeka maaliif jennaan yeroo nama jaallate argite cinqiin fedhe yoo isa madaamii wallolti hamma aartee sukkaaroftee waan fedhe taa isa di bar waa tokko murteesti akkanan godha yoo itti isatti jette kaate dhiisi yoonni siin jedhe laawwan akkasii bar akkalaamtee akkas ta'e akkana taataa yoonni dhe wanni itti sila murteessite hundi saama bishaan dhuga hinafa kanaafuu itti qabsooftee itti daartee itti ifaajjee itti hirriba dhabdee sadi haa qabaatu bar tokkoomti harkaa fudhatte jechaadha. Ila hamma fakkeenyaa fi miidiyaa irratti Saayidoo Faayaatiif Sumayyaa ni argattasaa. Nama wal jaalatu nama wal jaalan hamma kanatti adda baafadhu waan jarri godhuutti jirani. Hamma nama jaallattu wajjiniin jechuudha. Yoo inni sadaffaa qabaate dhugaadhaan nama sana ni beekta keessa isaa beekta bar jaalala jechuun maanni waa lama tokko ta'uu jechuudha bar. Hamma anaafati tokko ta'u onneen kee onnee keeti onneen kiyya garuu immoo onneen kiyya lamman tokko. Yeroo kee dhahatu kiyyani dhahata yeroo kee dhaabbata kiyyani dhaabbata. Sadiyoonni qabaate afraffaa nama jaalattu heerumuuf wadhan tokkoffaa nama hin jaalanne yama yoo feetes deemi yoo feetes taa'e akkana ta'e naan jedhutti heerumuurra. Sadi isaa qabu afraffaa nama jaalattu heerumuuf hidhadha akka kiyyatti ani. Gaafiin sii qaba qoy dhii tokko. Gaafiin sii qaba. Dhugaa dabarfadhu. Namni baay'ee naqee uumale naaf hubachuun jiru jechuudha. Ajandaa ta'een jiraan addunyaarra. Garuu wanta isinitti qabu takkaa jechuudha dhaggeeffadhaa. Anjaarsa namaa wanta irratti tokkoon jiru. Mucaan jaalallee koo ijoollummaati. Barumsaa kana wal jaallannaa jechuudha. Sanaan booda dammoo anatu maatii kootu nama biraatiin kana hidhee osoo isa jaalladhu dhageessanii anatu mucaa ganee nama biraatiin kan hidhatamee mucaa bataam ittiin miidhee jira jechuudha asirratti wanti isin beekuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu anis mucaan kan hidhamee sana wajjin jiraachuu waan hin dandeenye mucaa sanallee nan dhiisee inni illee fuudhee dhageessanii kanaafuu gatiin miidhee jennaan yeroo hunda mataa koo keessa deemee siqaa'ee na agarsiisee jennaan walitti deebine dammoo hin beeku sababa walitti deebineef hin beeku sababi ani kan mucattiin sun yoo sababa kooti sababa jaalala isaatii kan goddaamtu taate wallahi ana arra inni lukkoodha ani dhiisaa jechuudha. Ajandaa sin olii gadi yooftan bor rabbiin biratti gaafatamuu deemtanii maaliifi seddoo ana maqaan koo maqaa sobaatiin na balleessitanus illee inattee jedhamu kootuma tatamee kootumattu deebi'ee osuma wayi ani immoo mucayyoodhaaf rabbii jedhee dhiisuu hin danda'a. Garuu isin maaltu iyyisiisa?